Uummata Oromoo akka beekuu fi barsiisuuf xiyyeeffannaan akka hojjetamu pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa himaniiru. Sagantaan waliigala sirna walharkaa fuudhinsaa Baallii Booranaa 71ffaa bakka qondaaltonni olaanoo mootummaa abbootii gadaa keessummoonni biyya keessaa fi alaa bakka argamanitti ardaa Jilaa badhaasaatti xumurameera. Taarriqeen Koorsaa gabaasa dabalataa qaba. Pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa abbootiin gadaa Oromoo garagaraa qondaaltonni olaanoo mootummaa keessummoonni biyya keessaa fi alaa bakka hawaasni aanaalee horsee bulaa godina Booranaa argamanitti sagantaan sirna walharkaa fuudhinsa Baallii Booranaa 71ffaa ardaa Jilaa badhaasaatti xumurame. Abbaan Gadaa Booranaa 71ffaa kuraa jaarsoo keessummoonni gara ardaa Jilaa badhaasaa guddicha Baalliin sirna Gadaa Booranaatti kennamutti baga nagaan dhuftan jedhanii bara gadaa isaanii keessattis nageenya tokkummaa badhaadhinaa fi dagaagina aadaaf akka hojjetan himanii misooma ardaalee Jilaa fi rakkoolee hongeen irra deddeebi'ee hawaasa horsee bultootaa mudatu dandamachiisuuf hojii mootummaan hojjetaa jiru waaraan furuu fi deeggarsa mootummaan eegalee cimsee akka itti fufusi Abbaan Gadaa Booranaa kuraa jaarsoo gaafatanii. Ardaaleen Jilaa kun immoo kabajamanii iddoo jiranii takka hunuunfaman waaqi roobeetti keessa nu baasin rakkoo tana mootummaalleen nu hubatee uummata Booranaa kanaa fi deeggarsa barbaachisu akka godhuu fi garamumaan gaafadha. Keessummaan kabajaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaas sirna walharkaa fuudhinsa Baallii Booranaa 71ffaan baga nagaan isin gaheen Baallii yookiin aangoo karaa nagaa fi dimookiraatawaan walii dabarsuun hangafummaa uummanni Oromoo sirna dimookiraatawaa uumee hojiirra oolchuusaa waan mul'isuu fi kabaja olaanaa fi ittiin boonnu jedhaniin. Sirni walharkaa fuudhinsa Baallii aangoo uummata Oromoo biratti waggaa 8 gaggeeffamu aadaa karaa dimookiraatawaa fi nagaatiin aangoo waliif dabarsuu sirna gadaa Oromoo keessatti dagaagee fi hangafummaa uummanni Oromoo sirna dimookiraasii diriirsuuf hojiirra oolchuudhaan seenaa keessatti qabu kan agarsiisu waan ta'eef kabaja olaanaan kan laalluu fi baay'ee kan itti boonnudha. Yeroo addunyaan sirna dimookiraasii ni uumama jedhee hin yaadnetti uummanni Oromoo filannoon Baallii walii dabarsuun mallattoo boonsaa fi kabajaatis jedhan pirezidaanti Lammaan. Sirni bulchiinsa dimookiraasii yeroo addunyaa irratti ni uumama jedhamee hin yaadamne keessatti qaroominni abaabilee keenyaatiin uumamee bara gabrummaan addunyaa irratti mootome keessatti uummata filannoodhaan Baallii aangoo karaa nagaaf jaalalaatiin waliif dabarsuun hangafummaa qabu nu taasise waan ta'eefis sirna dinqisiifamaa mallattoo boonaa fi kabajaa uummata Oromooti. Dhaloonni haaraanis sirna gadaa seenaa duudhaalee fi ardaalee Jilaa uummata Oromoo akka baratuu fi beekuu fi hojiin sirna gadaa sirna barnootaa keessa galchuuf eegalame cimee akka itti fufu pirezidaanti Lammaan hubachiisan. Dhaloonni haaraan sirna gadaa dabalatee aadaalee duudhaalee fi seenaa uummata keenyaa bal'inaan akka baruu fi akka dhaalu gochuuf bifa qindaa'een manneen barnootaa keessatti barsiisuudhaa fi hojiin jalqabame daran akka cimu gochuuf tarkaanfiin barbaachisu hundaa ni fudhatama. Qabeenyaan Baalee Kiiliyaa aadaa fi ardaalee Jilaa uummata Oromoo beeksisuun dabalataan qabeenya addunyaa gochuuf akka hojjetamus hooggantuun biiroo aadaa fi turizimii Oromiyaa Aadde Loomii Badhoo himanii. Galmaan sirna gadaa Oromoo galma sadhumaa osoo hin taane jalqabbii ta'a. Yeroo ammaas akka biyyaatti hambaalee yuuneeskootti dhiyaatanii beekamtii argachuun galmee yeroo keessa galan 5 keessaa 4 Oromiyaa keessatti kan argaman yommuu ta'u hambaaleen hafanis wal duraa duuban galmee dhaabbata hambaa barnoota saayinsii fi aadaa addunyaatti akka galmaaniif hojiin guddaan fi hordoffiin cimaan taasifamaa jira. Jilli Oromoo Booranaa miseensota paarlaamaa Keeniyaa sagantaa xumura sirna walharkaa fuudhinsa Baallii Booranaa 71ffaaf ardaa Jilaa badhaasaatti argamanis hojiin mootummaan aadaa uummataa fi hawaasa horsee bulaa hongeen miidhaman dandamachiisuuf hojjetaa jirutti akka gammadanii dursaan jila kanaa Muhammad Mahmuud Alii dubbatanii. Guddoo gammanne waaqi waliin nu yaasinna waaqi nutti roobinna pirezidantii keenya isaan kadhadha warra mootummaatu cufa isaan kadhanna. Karaa qarqaaru jirtani ila garra yuunivarsiitii san kennitan kaawnan achi dhaabdanillee guddoo irraa gammanne waaqi san eebbisina ammoo waan ani san kadhadhu
Orang kunin Booran guddo mite orin kenca kanami qabu badoti jira kara qarqaroo jirtani akka qarqaarsuun itti dartanii isa kanarra horaa bulaa deeman asanii. Qaamolee aadaa duudhaalee fi sirna gadaa beeksisuu fi sirna wal harkaa fuudhinsa Baallii Booranaa 71ffaa akka milkaa'uuf tumsaniifis badhaasni fi beekamtiin kennameera. Lammii Eritiriyaa kan ta'an Profeesar Asmeroom Laggasee waggoota hedduun dura aadaa fi sirna gadaa Oromoo Booranaa qorachuun badhaasa addaa Oromoon Booranaa gumaachii jiraa fi. Asmeroom Laggasee, who has dedicated decades of his life in the study of the people of Oromo and of the Booranaa people by publishing the history, the tradition, the culture of the people of Booranaa. Aadaa fi duudhaa sirna gadaa abbootiin keenya kunuunsanii asiin ga'aniiru. Qorattoonni sirna gadaa qorachuun addunyaatti beeksiftan galata guddaa qabdu kan jedhan bulchaan godina Booranaa obbo Liiban Areeroo dhaloonni har'aasii aadaa seenaa fi sirna gadaa kunuunsee itti fufsiisuuf tumsuu akka qabus dhaamanii. Qorattoota sirni kun akka sirna addunyaa ta'e yuuniskootti galmaa'u taasisan hunda galatooma jecha nu ammoo qaamni namni jirruu fi dhalooti dhufu dirqama isaan ba'aa dhufan kan beenne akka isaan hordomne sirna kana jabeessine sirna cimaa addunyaa kanaaf caalmaadhaan gumaacha akka goonu asumaan erga sanii dabarsuu barbaada. Agarsiisni caaseffama boora sirna gadaa Oromoo Booranaa dhaloota dabballee hanga sadarkaa xumuraa sirna gadaa Oromoo Booranaa 11ffaa gadamoojiitti qabatamaan hirmaattotaaf dhiyaate sagantaa waliigalaa sirna wal harkaa fuudhinsa Baallii Booranaa 71ffaa xumurame. Bu'uura dimookiraasii uummanni Oromoo gabbifate keessaa sirni gadaa isa tokko ta'u bu'uurri isaas dhalootaan kan jalqabu dabballee irraa jalqabee amma sadarkaalee sirna gadaa 11tti kan deemudha. Haaluma kanaanis sirna wal harkaa fuudhinsa Baallii Booranaa 71ffaa ardaa jilaa badhaasaa Areeroo kanatti bu'uurri yookiin immoo caaseffamni sirna gadaa kuni haala kanaan kan dhiyaatin sirni wal harkaa fuudhinsa Baallii Booranaa 71ffaas gurraandhala 21 jalqabee hanga 28 haala kanaan iyyuu jilatameedha kan xumurame. Gabaasa dhaabbata raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaatiif qindaa'e Taarraqanii Koorsaa godina Booranaa ardaa jilaa Areeroo. Muuxannoowwan gaggaarii paakeejii misooma qonnaa hojiirra oolchuu keenyaan qabeenya